في فانو والنهرير والإنبانو في انجيرو نوتي والنك أبصونو أكيكا قبل إساني سواني في قبصاوني تيه واني في تديمني ساني تقبيجو أكيكني خينيا في أكيكني ساني ولد تبوس Oromo's demand justice. Oromo's demand justice. Oromo's demand justice. Oromo's demand freedom. Oromo's demand freedom. Oromo's demand freedom. Oromo's demand freedom. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. When? Now. When? Now. Free all Oromo political prisoners. 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 Who must go? Abi must go. Who must go? Abi must go. When? Now. When? Now. When? Now. Justice for Oromo people. Justice for Oromo people. Justice for Oromo people. Justice for Oromo people. Respect human rights in Oromia. Respect human rights in Oromia. Respect human rights in Oromia. kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma bakkeetti argamnu tuni dandaa square jamti walakkaa magaalaa Torontooti arraan tana wanni bakka tanatti walitti dhufnee fi miidhaa fi hacuuccaa mootummaan Itoophiyaa uummata keenya ka Oromoo warra poolitikaa adda addaa irra geessaa jirtu mormiidhaan bakka tana walitti dhufnee dura dhaabbannaa keenya uummata biyya tanaatii fi mootummaa biyya tanaatti iyyachuudhaa fi arraan tana bakka tana walitti dhufne warra bakka tana walitti dhufanii wanni bakka tana dhufanii waliin argamnerra nama tokko abbaa urjiidhaa isin odeeffachuuf deemna itti dhiyaadhaan afeerraa keenya abbaa urjii arraan tana maaliif bakka tana dhuftan? Haala biyya keenya keessa jiru ajjeechaa hidhaa dararaa uummata keenyarra jiru balaaleeffannee mootummaan tuni akka jijjiiramtu dhiibbaa akka godhamtu ummata addunyaa beeksisuudhaaf haalli biyya keenya keessa jiru hedduu hamaadha. Ta duraa sababni guddaan ajjeechaa Battee Urgeessaati. Gurbaa nagayaa kan karaa nagayaatiin haala nagayaatiin qabsoo godhajee biyya keessa jiru waan wajjin taaneef jiraachuu qabdu jettee mootummaan Abiy Ahmed ilmaan Oppidiyoo ilmaan Wayyaanee waan ajjeesaniif san dura san balaaleffachuuf dhufne maaliif ajjeechaan kun heddummaatee jira. Ammaan durees Abduu Jabbaar ajjeesan Hacaaluu ajjeesan amma dheengaddalee kun nama sagal heera malee Arsii keessatti ajjeesanii awwaalcha dhorkaa jiran. So mootummaan tuni mootummaa nama nyaattu tatakkaa takkanaan turin gama kaaniin Oromoonni mootummaa Oromooti jee warri isii faarsu jiraatullee tuni mootummaa warra hanga ammaa Haile Sillaasee irraa eegale dargitti Wayyaanetti cakka aangoorra turuudhaaf wanni isaan godhaa jiran hin jiran kanaaf isaan kana balaaleeffachuuf as dhufne. Wanni kun gaadhaa dhugumaa wanni asitti dhubi sirriiti mootummaan kuni mootummaa nama nyaataa ilmaan Oromoo keessaaf ilmaan Oromoodha nyaachaadhaa jiru keessaa tokko wanni kuni Oromoodhaan akkamitti akka ilaalamu Oromoon akka maal godhuu akka qabu kana maal jettaan uummata Oromoo ka addunyaarra jiran hundaaf. Ilmaan Oromoo akkuma ammaan duree gaafa wayyaan irratti fincila godhan bara 2018-17 ka'anii mootummaa kana jara kana ofirraa buusuu qaban. Jarri kuni warra wayyaaneen aangoo muuddee Oromummaa hin qaban warra diinaa wajji ture diinaa wajjin uummata Oromoo miidhaa ture waan Oromummaa isaan bira hin jiru. Kanaaf warri isaan kanaan sobamu mootummaan tun ni jiiddi. Mootummaan nama ajjeeftu heeraan alatti nama ajjeeftu akka illee nu jiraattu. Abadan addunyaa keessatti wanni kasii hin jiru. Nama yoo badii qabaate fuudhaniiti mana heeraa dhiheessan. Akka namatti abbaan fedhe si fuudhee gassi baasee si ajjeesu addunyaa irratti wanni kanaa hin jiru. Uummanni Oromoo roorroo akkanaa hayyamuu hin qabu. Kanaaf hawaasni biyya alaa jiru keessaa'u haala nagaa keessa jiru gabbahee waan kana balaaleeffachuu qaba. Mootummaan addunyaa mootummaa tanaaf gargaarsa kan goone silaa gargaarsaa godhaan jiran Deja kanallee World Bankin maallaqa liqii kadhatanillee dhorkee jira. Kanaaf hanga danda'amutti dhiibbaa irra godhuu dandeenya karaa biyya alaatiin samboota gaa warri biyyaatis ifirra callisuu hin qabu. Beetaa namni gabrummaa roorroo ifirratti hojii callise jaranutti hammaatti. Kanaaf wanni mootummaan tun godhaa jirtu waan takka hawaasa Oromoo irratti gahaa hin jirre kana uummanni keenya ka'ee balaaleffachuu qaba dura dhaabbachuu qaba qabsoo itti godhuu qaba ilmaan Oromoo warri qabsoo hidhannootti qophaa'ee hidhatee jirus tarkaanfii irra fudhachuu qaban. Fayyaadee galatoomi gaafiif deebisaatan nu wajjin asitti nu argamti gaafiif deebisaatan nu deebisuu keetiif hedduu galatoomi sin jenna maqaa egereen sunatu horkeetiin.
isinillee galatoomaa waan tigirtan waan gaarii jirtanii hawaasa uummata Oromootiif sagalee ta'uun sagalee isaanii dhageessisuun qooda guddaadha. Itti fufaa jabaadhaa. Abbaa fardaanaan jedhanii wanti bakka kana dhufnee fi nuti Oromoodha biyya kana keessa kan qubannu haa ta'u malee biyya nuti keessa dhufne keessatti mootummaa Abiy Ahmed jedhamuun kan geggeessamu uummata Oromoo lafarraa duguugaa waan jiruufi isa kana balaaleffachuudhaaf as dhufne. Gaarii dhagaa wanni kun uummanni Oromoodha akka tokkummaan dura dhaabbatan balaaleffannaan tun akka itti fuftu uummata Oromootiif hoo maal dhaamta guutuutti. Wanni haaraanani uummata Oromootti himu hin jiru wal yaadachiisu yoo ta'e malee mootummaan Abiy Ahmed gaafa dhufee kaasee uummata Oromoo dhabamsiisuudhaaf waadaa nama galeedha. Namni keenya dafee yoo wadagachuudhaan yoo baate sabboonummaa Oromoo jiraachaa Itoophiyaa ijaaruu hin dandeenyu jedhee nama kakuudhaanii qabsoo Oromoo yookiis immoo uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisuudhaaf nama kutatee ka'e akka ta'e deddeebisee dubbateera. Warri ala kana keessa qubannu kun immoo halkanii guyyaa wal barbaannee akkatti uummata keenya gargaarnu akkatti uummata keenya damdamachiifnu irratti hojjechuu qabnaa jedha. Kanaafuu uummanni Oromoo akka humna isaatti inni beekumsa qabu beekumsaan inni qabu qabeenyaan haala jiru hunduma keessatti qabsoo kan akka gargaartanii uummata keenya badaa kee baraarsan gaafachuu barbaada. Fayyaadee galatoomi qophii gaafiif deebisaa kan gareen networkii keetii wajjin deebisuudhaaf hedduu galatoomi sin jenna. Atillee galatoomaa yeroodhaa yerootti sagalee uummata keenyaa taatanii waan uummata keenya irra gahaa jiru waan uummata keenya beeksistanii fi jabaadhaa nu jabaadhaa walumaan jabaannaa mirga kan uummata Oromooti uummanni Oromoo hin milkaa'a amma fedhallee haaduu kanaa malee hin bari'a qabsoottaa jabaannuun jedha jabaadhaa Oromiyaan ni bilisoomti. Galatoomi jaalataa maqaan kiyyaa Masayyoonnaan Jaanii jiraataa Torontoodhaati arraan tana wanni asitti argamneef ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru biyya san keessatti keessaafuu qaroota Oromoodhaa kan battee urgeessaatii fi abbootii gadaatii fi akkasumatti Oromoota Walloo keessatti ajjeefamaa jiran. Bara shanan dabre kana waggaa Ramadaanni seene mara uummata keenya kan Wallootiis lolli irra banamaadhaa jira. Mootummaan tuni guyyaa tokkollee dubbattee fi hin beektu. Ilmaan Oromoo abbootii gadaadhaa kanneen gadaa michilleetiif bahan bakka takkatti ajjeefaman. Sanbira dabartee arraan tana maayyii irratti battee urgeessaadhaa hayyuu fi qaroo Oromoon qabdu tokkicha kan karaa nagayaatiin hin qabsaawa jee osoo qawwee oliin kaasin afaan isaatii fi qalama isaa qofaan sabaa fi sablammii hundaa wajjin muggutaa ture san nu keessaa dhabamsiisanii arratana balaaleffachuudhaaf asitti argamne. Akkam jirtu Oromoo fayyaa nagaa bakki nuti irra jirru Daandaasii fi Yaangiidha. Warni baaneefilleen uummata keenya akkana dhumaa jiru kana uummata biyya keenya akkana badaa jirtu kana dura dhaabbannoo nama keenya du'a akkasumatti du'a bilaash du'a oolu kana ka gatiin qabne ka guyyaa tokko abaluun anaa ajjeese jedhee itti dirqama hin fudhanne yookaan itti gaafatummaa hin fudhanne kana akkasumas nami keenya bilaash dhumaa jiru kana uummanni addunyaa akkanuu agartee rakkoo teenya tana haadha Oromoo abbaa Oromoo dargaggeessa biyya keessa jiraachuu dadhaban dhumuu jiran kana akka itti furmaata nu godhanii addunyaatti iyyachuudhaaf addana dhufne keessaafuu mootummaan Kanadaa yoo kan nu dhageessu taate nu dhagahii nu gargaarii jechuun addanatti baanii jechuudha. Uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiruun ajjechaa jaalbatteetii wal qabatee haala jiruu fi haalan isa boodateen hundaa'uu waliin ilaaluudhaan har'a dhimma uummata keenyaa mootummaa Kanaadaa beeksisuudhaaf akkasumas uummanni addunyaalleen kan garagaraa karaa waan kana daawwatu haala biyya keenya keessa jiru san akka hubatanii mootummaa kanarratti dhiibbaa barbaachisu godhan. Mootummaan kun haala kana uummata keenya irraa dhaabuu qaba. Dhaabee karaa nagaatti dhufee rakkoo biyya sanii akka inni hiiku akka dhiibbaa godhan akka barsiisuuf as dhufne keessattuu mootummaan Kanaadaadhaa uummata keenya kan naannoo kana jiru waan keenya dhaga'ee rakkoo uummanni keenya biyya keessatti irratti gaggeeffamaa jiru kun akka dhaabbatu gargaarsa mootummaa kanaaf godhuu fi
deeggarsa hundaa godhan akka isaan deebi'anii ilaalan akka deeggarsa kanarraa dhaaban akka mootummaa kana dhiibbaa godhan isa san taasisuudhaa fi akka uummata Oromoo naannoo kana galutti har'a mootummaa duratti gabbaanee dhaabbachaa jirra. Akkasuma uummanni keenya kan biyya jirus haala kana hubatee isaan duuba akka jirru hubatee nuti isaanii wajji ka dhaabbannu ta'uu hubatee biyya keessatti taa'ee eegurraa bahee innis biyya keessa akka sochii barbaachisu karaa isaa danda'ame hundaan akka godhu dhaamsa sumaanuu dabarsinaa fi nuti isin duuba jirraa ka'aa jabaadhaa. Roorroo abbaan ofirraa kaasa malee namni dhufee namarraa kaasu hin jiru. Roorroon immoo akkanatti itti fufee deemuun akka sabaattuu jiraachuu keenya gaafii jala galchu waan ta'eef uummanni keenya kana jalaa bahuudhaaf ka'ee dhaabbachuu qaba, ka'ee lolachuu qaba, ka'ee falmachuu qaba. Wanni kun gahe jechuu ni qaba. Yoo uummanni keenya bakka jirurraa ka'ee gahe jeen mootummaan kun guyyaa tokko buluu hin danda'u. Kanaaf wanni fardiin guddaan waan biraa yoo godhuu dadhaban mootummaa kanaan gahe jaanii didda agarsiisuu qaban. Sabni dide bilisoome jechuudha. Kanaaf kaatanii diddanii mootummaa kana akka dura akka dhaabbattan dhaamannaa uummanni Oromoo biyyaan baa jirtanis akkuma warri kana dura hiriira kan godhin akkuma nuti amma hiriira goonee fi magaalaalee adda addaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jiru kana magaalaa ilmi Oromoo keessa jiru hundatti kaatanii hiriira akka gootan akka uummata keessaniif sagalee taatan irra deebinee isiniif dhaamna waamicha isinii goona bakka hundaa wal quba qabaannee haa kaanee sossoonu hiriirrinii fi sochiin amma goonu kun walitti dhaabee hanqa haalli biyya sanii jijjiiramutti walitti dhaabee kan itti fufuu qabu ta'uu qaba. Arra baanee kan dhiifnu osoo hin ta'in walitti dhaabnee saganteeffannee hamma roorroon uummata keenya irratti gaggeeffamu kun dhaabbatutti hiriira kana itti fufuu qabna. Sagalee ta'utti itti fufuu qabna. Jabaadhaa yoo sagalee uummata keenyaa taane jijjiirama barbaachisuu fiduu ni dandeenya. Jabaadhaa ulfaadhaa galatooma. Haalli biyya keessa jiruu fi haalli hoogganni keenya biyya keessatti jiru haala hedduu rakkisaadha. Haala eegumsi tokkollee hin jirre, gaaraantiin tokko hin jirre. Haala hedduu yaaddeessaa fi haala sochiidhaaf hin mijoone keessatti hoogganni keenya biyya san keessa jiraatee ka'ifamee hanqifamee sun biyya san keessa sosso'ee hojjechaa jira jechuudha. Wanni if eeguu danda'aniin tokkollee hin jiru. Biyya san keessatti hoogganni keenya riskii guddaa keessa jira. Eegumsi tokkollee hoogganni keenyaaf akka godhamu hin jiru. Hoogganni keenyaas mataa isaatiif akka itti eegu hin jiru jechuudha. Yoo mana taa'es mana dhufanii ajjeesan kun fuudhanii hoteela yoo taa'es hoteela dhufanii ajjeesan bakki inni itti jalaa dhokotu jalaatti bahu hin jiru jechuudha. Kanaaf riskii hamaa keessa jira wanni if eeggachuu danda'u tokkollee hin jiru jechuudha. Bakka inni jiru ni beekani, bakka inni galu ni beekani, bakka inni deemu ni beekani. Jala deemaniiti yoo sawaa godhuu barbaadan godhuu danda'an hoggana keenya hundaa'u. Kanaaf hogganni keenya riskii hamaarra jira, haala badaa keessa jira. Yoo uummanni eegumsa godheef malee if eegee takkaas mootummaa sanin waan haa godha jee wanni eeggatu tokkollee hin jiru. Uummanni hoggana isaa tiifachuu qaba bakka jirutti. Finfinnee keessa uummanni Oromoo ka jirtan hoggana keessan bakka jirutti mana isaa jala bulaa eegaa tiifadha. Jala deemaa laala namatti ramadaa qeerootti ramadaati eega bakka deemutti. Kasanii achi immoo wanni guddaan dhiibbaa nuti goonu kana kan nuti alaa fi keessaan goonu kana wanni hoggana keenya tiisuu danda'u. Hoggana keenya kana booda mootummaan kun waa takka hoggana keenya akkan goone wanni hoggana keenya irratti raawwatamaa jiru jaalbatte irra dhaabbachuu qaba jedhee ka'ee yoo dhaabbate qofa dhiisanii jechuudha. Sanii achitti kanti jiru qabsoodha. Qabsoof baay'ee hoggannini wareegamni barbaachisu yoo dhufees hogganni keenya muratii achi jira. Hamma wareegamanitti hundi isaanii qabsoo kanatti fufanii bakkaan gahuudhaaf wanni isaan duuba deebi'an hin jiru. Isa kana murteeffatanii jiranii nutis murtii kana fudhannee bakka jirru isaan deeggaruu qabnaa jechuudha. Ifittisuudhaaf mirga qabna. Heeraan biyya san keessatti registar taaree jirra, galmoonee jirra. Yoo mootummaan kun akkamatti deemu kanatti hogganoota keenya, miseensota keenya keessatti hogganoota keenya babbeekamu kan yeroo ammaa kana biyya san keessatti dirqama fudhatanii jaarmee biyya san keessatti registar ta'ee jiruuf hojjetan akka jaalbattee kana fi warra hafaniis kabiraa yoo akkanatti deemee kanuma assaasineet godhu ta'e mirga if eeguu qabna jechuudha. Heeraanii mirga san qabnaa mirga heeraan akka jaarmee biyya san keessatti galmaa'etti mirga qabnu saniin tarkaanfii itti aanu fudhanna jechuudha. Mirga qabnu saniin tattaafanna jechuudha. Karaan biraa uummata keenyaas akka isaan dhaabbatanii uummata hoggana isaanii jaarmee isaanii mataa isaanii tiifatan tarkaanfii itti aanu lafaa qabnaa tiimneeti bifa saniin gaggeessinaa jechuudha. Inni guddaan immoo mirga biyya san keessatti akka paartii qabnutti
tarkaanfitti aanu fudhachuudhaaf itti deemna jechuudha. Mirga qabna. Biyya san keessa mirga qabna. Isa sanii addunyaattis beeksifnee jira. Addunyaanis ni beekanii mirga saniin falmaa keeyyatti fufnaa jechuudha. Nuufi faannoo wanni hiriira waliin baanuuf hin jiru. Nuti wanni qabsoonnuuf akeeka qabna. Isaanis waan fi qabsaa'anii ta'ee waan fi itti deemanii isaaniitu qaba jechuudha. Akeekni keenyaa fi akeekni isaanii walitti dhufu. Waan akeekni keenyaa fi akeekni isaanii walitti dhufneef wanni hiriira baanuuf hin jiru jechuu waliin. Ammatti wanni tokkolleen kan nuufi faannoo waliin dhaabee hiriira baasu hin jiru. Fuuldura waan ta'u hin beeknu yoo sunis ka ta'u ta'e yoo hariiroo nuufi uummata Oromootii fi faannoo jidduu jiraate yoo jaarmayoota Oromootii fi jaarmee isaanii jidduu jiraate inni sun waan fuuldura ta'u ammatti nuufi warri faannoo waan takkallee qunnamtiis hin qabnu waa takkallees waliin hin qabnu. Kanaaf uummanni Oromoo akka uummata Oromootti dhaabbatee mirga isaa falmachuu qaba. Bakka nuti hiriira jirrutti yoo namni isaanii dhufee nu deeggare rakkoo irraa hin qabnu. Yoo waan nuti goonu kana nu wajji godhan nu wajji dhaabbatan uummata Oromootiif dhaabbatan rakkootti hin qabnu. Garuu akka jaarmeyaatti akka jaarmee hawaasaatti akka jaarmee uummataatti wanni faannoo wajji hiriira wal qindeessinee waliin goonu tokkollee ammatti hin jiru. Kana uummanni keenya beekee uummanni keenya mataa isaatiin hiriira isaa uummata isaatiif falmuu qaba jechuudha. Stop the war on Oromo people. Stop the war on Oromo people. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Battee Orgasa. Justice for Battee Orgasa. Justice for Battee Orgasa. Justice for Abdul Jabbar Hussein. Abdul Jabbar Hussein. Justice for Abdul Jabbar Hussein. Justice for Abdul Jabbar Hussein. We demand peace. We demand peace. We demand peace. We demand peace. We demand justice. We demand justice. We demand justice. irraa dhiibanii na buqqisu kadhachuuf albeenatti lukkisu firanna beekoo baatti baasanii mataa muranii na rarraasanii akkamitti madaarra gachiisu tuttuqaa alagaa tonanneessu osoon maatii qabuun dhaba faarsa roorrii fataan kophaan araarsa nan dadhabe koree buqqifachuu ilmaan kosroorroodhaan guddifachuu mataa indii gagoo qabanadhee naaf hin ulamne kadhate mataa indii gagoo qabanadhee naaf hin ulamne kadhate. Gede muddama keessa lammiinsi waammata inni albeedhaa nyaachuuf mataarra dhaabbata ajjeesanii lammii kee habiddaan guggubu cinaachi keessi dhiiguu maaliif si lubbu. Gede muddama keessa lammiinsi waammata inni albeedhaa nyaachuuf mataarra dhaabbata ajjeesanii lammii kee habiddaan guggubu cinaachi keessi dhiiguu maaliif si lubbu. Maaliif jennaa maaltu malaa maaltu malaa yaa Oromoo beeka dhugamtoota bara. Maaliif jennaa maaltu malaa maaltu malaa yaa Oromoo beeka dhugamtoota bara. Maaliif jennaa maaltu malaa maaltu malaa yaa Oromoo beeka dhugamtoota bara. Yaa Oromoo beeka dhugamtoota bara. Yaa Oromoo beeka dhugamtoota bara. irraa dhiibanii na buqqisu kadhachuuf albeenatti lukkisu firanna beekoo baatti baasanii mataa muranii na rarraasanii akkamitti madaarra gachiisu tuttuqaa alagaa tonanneessu osoon maatii qabuun dhaba faarsa roorrii fataan kophaan araarsa nan dadhabe koree buqqifachuu ilmaan kosroorroodhaan guddifachuu mataa indii gagoo qabanadhee naaf hin ulamne kadhate mataa indii gagoo qabanadhee naaf hin ulamne kadhate. Gede muddama keessa lammiinsi waammata inni albeedhaa nyaachuuf mataarra dhaabbata ajjeesanii lammii kee habiddaan guggubu cinaachi keessi dhiiguu maaliif si lubbu. Gede muddama keessa lammiinsi waammata inni albeedhaa nyaachuuf mataarra dhaabbata ajjeesanii lammii kee habiddaan guggubu cinaachi keessi dhiiguu maaliif
se gaboo maaliif jenna maaltu mala yaa Oromoo beeka dubartoota mala maaliif jenna maaltu mala yaa Oromoo beeka dubartoota mala maaliif jenna maaltu mala yaa Oromoo beeka dubartoota mala yaa Oromoo beeka dubartoota mala yaa Oromoo beeka dubartoota mala. Yaa harka nyaatatti kan faanni keentollee daadhii galaanii fi kan haceekoo nyaatte keenya baranaa olee boolee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Nukenya jannee si amanne harka siif rukunne wayyoo hammeenyu maankee daangaa dabarraan kunoo argine wayyoo qeerroo fi qarree lubbuutti dhabdee boojuu si baafnaan wayyoo hidhaaf ajjeechaa maqaa nuuf laattee shoror keessumaan wayyoo mukti qottoo maara mukarraa jitee ofuma muree sanyii saafite sila sabni ormumaan beekama. Olola gantuutiin abdii kutatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoodha jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoodha olola diinaatiin abdii kutatina olola gantuutiin abdii kutatina jabaadha Oromoo abahoodha qabna limoodha jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo limoodha. Hayyume kakotame kakasoo kanaaf itti dabne Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne bakkaan kenna kaayoo saanii diigaamaaf nagumaa saanii Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne bariin jiru kakka kenna sabni gabromee jiraatu Oromiyaaf jenne tarree gallee akka soofnu lubbuuttee na wareegantu Oromiyaaf jecha bilisumaaf jecha Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne Oromiyaaf jecha bilisumaaf jecha. Olola gantuutiin abdii kutatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoodha jabaadha Oromoo
waboo kenna wajjin limoona limoona olola diinaatiin abdiin kutatina olola gantuutiin abdiin kutatina jabaadha Oromoo abaa'oodha qabna limoona limoona jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo limoona limoona.